maqaa keessan tokko isin harkaa fudhatanii turanii jedhu mee eenyuun maqaan ta'attam godhan? Maqaan isaa Darajjee Maariiti. Ayyee. Mucaasan rasaasanii miti billaa halbeedhaan morma isaa irraa gatan. Harkaan qabanii deemanii tedduma Salkullaa jedhamu magaalaa faannoodhaaf jedhanii kenname kana keessatti hin qalanii jechuudha. Innaa isa qalanii reefuma isaatu fudhatee biyyeedha waliin gaattee kanaami. Yaa Oromoo ummata kanaaf sagalee ta'a. Dhugaa Rabbii ummata kanaaf sagalee ta'a. Ummanni salaalee dhumaa jira dhugaa Rabbii. Ilmi namaa akka horiititti ciiseeti billaadhaan kan qalamaa jiru jechuudha. Bara ilmi namaa akka horiititti billaadhaan qalamaa jiru keessa kan nuti jirru jechuudha. Ashamaa harka fuudhee akkam jirtan obboleewwan kiyya. Nagaan Rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akkam isaa kana geessan. An obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba. Nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha. Namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii kootti dabalama. Kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa isiniin jecha. Egaa obboleewwan kiyya akkuma argitan kana jechuudha. Dararri uummata shawaa kaabaa salaalee irratti gahaa jiru kuni Oromoo kutaa kam keessatti iyyuu miidhaa gurguddaan ga'e jedhamee yaadamu keessaa kan akka kanaa argaa hin jirru. Maaliif jennaani baraa baratti jijjiirama tokko osoo hin fidi ilmi namaa akka bineensatitti jechuudha kan urfatti bineensayyuu jechuudha. Yoo ari'anii toonii reebanii qabatanii kan wannoo jedhan kana manatti dhaqanii lafa inni jireenya kooti jedhee gola isaa keessa jiraatutti billaadhaan mormarraa gataatidha kan jiran jechuudha. Haati hiyyeessaa akka kanatti gadi baatee guyyaadha guyyaatti boo'atiidha kan jiranii. Garuu yeroo baay'ee jechuudha sagalee inni iyyatu namni tokko namni isaaniif owwaatu hin jiru. Namni isaaniif sagalee ta'aa jiru tokko hin jiru. Oromoon maaliif akka callistan hin beeku dhugaa Rabbii. Uummanni kuni akkuma Oromoo kutaa kamiitiyyuu jechuudha. Kaleessa innillee nama kabajaadhaan mana isaarra jiraatu. Har'a garuu maal godharree maaliif jennaani Waaqayyo harka yartuutitti nama hin kennini. Sa'aatii kana akka kanatti qeensaanii barbadaa'ee ilmi namaa jechuudha. Isa lafa baqatetti illee karaatti akka baalatti harcaatii kan deemu jechuudha. Lafa argatanitti horiidhaaf namaan osoo hin tolleef jechuudha. Rasaasanis ta'ee kallattii kamiinuu argatanii akka kanatti ilmi namaa jechuudha. Daa'imni lafaa ol deeman urfumatti xaragamaati jira. Osoo kana argitanuu osoo kana dhageessanuu waan biraatirraa haasa'uun ajanda waan biraatirraa dubbachuun isinumaaf iyyuu jechuudha. Boru seenatti isin gaafata isin gaafachiisa. Ani hin beeku maaliif jennaani dhugaa Rabbii al tokko tokko jechuudha nama taatanii tooniyyuu kan kana arguurra dhaga'uurra jechuudha. Wanti kana caalaa ilma namaa jechuudha akka maraatee uffata gatu taasisu wanti kana caalu hin jiru jechuudha. Maaliif teessanii tooniyyuu akkanatti osoo ilmoon keessan billaadhaan qalamu laaluuni waan akka kanaa laphee nama cabsu hin jiru. Wanti kana caalaa sammuu namaatitti jechuudha dhukkuba ta'u hin jiru. Kanaaf immootu osoo kana agarru osoo kana dhageenyu ija keenyaan laallu namoonni baay'een kallattiiwwan adda addaarraa ajandaa godhatanii haasaa jirtanii ajandaan garaagaraa isinitti hafu. Uummata kanaaf sagalee ta'a. Amma isinii danda'ametti uummata kanaaf iyyaati iyya dabarsaa. Maaliif jennaanii boru seenaa irratti gaafatamtu. Tarii barri kunis darbee barri nagaa dhufuu danda'a. Namni lubbuudhaan jiru waa hedduu arguu danda'a. Kanaaf iyyuu osoo kana ijaan agartanuu osoo kana laaltan dhageessaniyyuu ajandaawwan adda addaa jechuudha jirtu. Namoonni baay'een keessanii osuma dhageessanuu akka nama dhageenyatitti kan irraa uummanni watwaataa jiru waan tokko gaafii yookaan sammuutti waa xiqqishuu gaafii isinitti uumuu dadhabee kan baatanii tooni liivira isaatii 24 teessanii wantoota garaagaraa irraa haasa'aa jirtanii. Kanaaf uummata kanaaf sagalee ta'a. Maaliif namni hamma dandeettii isaatiin saba isaa bira dhaabbachuun dirqama. Kanaaf namummaa keessaniif immoo dirqama keessan ba'an isiniin jedha dhugaa Rabbii. Maaliif jennaani namni tarii akka ilaalcha sammuu isaatiitti uummata kanaaf rakkattee miti faayidaa dhuunfaa keetiif dhuftee asirratti iyyita jechuu danda'a namni jechuudha. Hin beekna namoota keenya jechuudha nama lubbuudhaaf iyyus yookaan nama mootuu uummata isaatiif dubbatu dhiistanii namoota ajandaawwan adda addaa
irraa haasa'u namoota waan safuu dagate irraa dubbataa jiranii isaan san jala deemtaniiti kan isinii laayikii sheerii koomentii gizee dhibba barreessaa ooltan jechuudha. Kanaaf sun sinitti haafuu kuni tarii oolee bulee boru waan seenaa irratti isin gaafachuu danda'udha. Kanaaf uummata salaaleetii sagalee ta'a hamma dandeettii keessaniin miidiyaa kam jalattuyyuu namoonni peejii gurguddaa qabdanii iyyaatiin iyya dabarsaa uummanni kuni biyaansi parsantii dhibbatti furmaanni yoo dhufuufillee baate hamma ta'e tokko lubbuu ijoollee yookaan lubbuu daa'imman ganaa lafaa ol deemaa jiran akka kanatti akka baalatti harca'aa jiranii billaadhaan qalamaa jiran kana biyaansi yoo seerri jiraatee toonii jechuudha hamma ta'e tokko furmaata maaliif jennaanii iyyanillee furmaata tokko argataa hin jiranii kasan caaluu itti caalatii jira. Sa'aatii kanatti ilmi namaa sa'aatii kanatti sa'aatii gabareen lubbuutti jiru maaliif jennaan sa'aatii kana ilmi namaa kamiyyuu hin beektanii har'a eenyumtuyyuu baadiyyaa irraa fagaanneef haala jireenya haadholiif abbootiin keenya ittiin nu guddisanii sadarkaa kanaan nu ga'anii dagachuu hin qabnu maaliif jennaan sa'aatiin kun sa'aatii lubbuuti sa'aatii namni nabseedhaaf ariifatee waan alaa qabu asmaraa isaa sassaabbatee daa'ima isaa ittiin guddifachuuf jirudha. Maaliif jennaan sa'aatii kanan arganne midhaan isaa ulfatti bineensi nyaateera taananii wanti tokko wanti faayidaa argatan kana booda hin jiru jechuudha. Maaliif inni lubbuun keessatti hafe immoo boru qonqodhan osoo akkanatti haadhiif abbaan laaltu osoo iyyuu daa'imni isaa harkatti dhumaa jechuudha. Kanaaf iyyuu amma dandeettii keessaniitti iyyaatiin iyya dabarsaa hin callisinaadha. Hamma dandeessanitti jechuudha. Waaqayyo waan hundumaafuu deebii qaba. Garuu mootuu kuni kan sa'aatiif yeroo nama eeggachiisu hin taane daraan isaanitti jabaataa isaanitti cimaa jira. Maaliif kana dura daangaa irratti eeggatanii jechuudha warra asii shufeerota gara Jibuutiitti makiinaa konkolaachisaa turan jechuudha. Konkolaataa konkolaachisaa turanii agartanii jirtu waan isaan gochaa turan jechuudha. Maaliif kan ajjeesanirra reeffa isaanii akka hin argannetti fidanii toonii boodhatti gadi guuraa turanii ammallee ijoollee harkaan fidanii billaadhaan qalanii waratanii boodhatti kan isaan gadi gataa jiranii hin gubaa jiranii akkan abbaan illee reeffa sanallee fidhatee awwaallanne jechuudha. Akkuma argaa dhagaa jirtan kana jechuudha. Kanaaf iyyuu hamma isinii danda'ametti sagalee ta'a. Uummata kana bukkee dhaabbadha. Uummanni kuni uummata seenaa gurguddaa qabudha. Uummata hayyuu gurguddaa qabudha. Har'a maaliif bara yartuu namatti gadi jettee wanni hundumtuuyyuu jechuudha. Maaliif kaleessa nama kallattii kamiiniyyuu jechuudha namaaf illee ofirraa hafanii namaaf ta'uu danda'an illee yoo ta'anii har'a garuu sa'aatii kanatti kan ofirraa hafanii namaaf ta'anii miti ofii isaaniitiyyuu dadhabanii nu dhaqqabaa jedhanii erga iyyachuu qabanii gizeen asii miti sa'aatiin asii miti jechuudha. Maaliif bahanii sa'a namatti qambaratti camadanii tooniyyuu iyyataniillee turan furmaatan arganne ammallee sanuma jechuudha. Kanaaf osoo kana agarru osoo kana dhageenyu sa'aatiitti ajandaa biraa waan biraa irraa nu dubbisu hin jiru. Hamma isinii danda'ametti iyyaatiin iyya dabarsaan isiniin jedha. Waaqayyo waanuma hundumaaf iyyuu rabbi hin beeku. Harka yartuutti isin hin kuffisinii. Egaa obboleewwan kiyyaa waan dubbannullee waan irraa haasofnullee baay'ee kan nama hudhuudha. Kan hirriiba nama dhowwuudha. Waaqayyoon hunduma isaatiif iyyuu akka hojii isaatiitti isaaf haalaatu jechaati. Inni imimmaan haadha hiyyeessaa, imimmaan haadhaaf abbootii keenya kana rabbiin lafatti akkuma salphaatti hin gatini miizana isaarraa haa kaawwatu. Kanaaf uummata Oromoo namoonni sa'aatii kanatti ajandaan biraatirraa haasoftan ani ammas irra deddeebi'ee waan biraa isiniin hin jedhu kanuma qofan irraa dubbadha. Ajandaan biraa isinitti haafuu ajandaa biraa dhiisatii uummata kanaa iyyaatiin iyya dabarsaa sagalee ta'a hamma dandeettii keessanitti isiniin jedha. Waan biraa sa'aatii kanatti nanaa sa'aadhaafillee nayyaadaadhaafillee wanti sammuu koo keessa dhufu hin jiru. Waaqayyo bichaanii waanuma hundumaaf iyyuu uummata keenya kanaaf haa birmatu. Egaa hamma dandeettii keessaniin jabaadhaatii sagalee ta'a isiniin jechuu jaalladha. Nagaan naaf tura.